يا ويلا يا ويلا يا بروكي يا زارين اندينو هاي يا لينو مفتانا بروك هايمي زاري دمو مانونا تونكولينيا بدهي يسا اي بروكي تالي قدي من الدرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني إنديناتشو سلام ناتشو ألاتشو ألين زارم أدس نجر والجزء هني منون ديلا متامت أتبلو دمو يوني نجر أتبلو كانوا منو في الدايرة هند أكناني جن جولي ما كان بتشادا ما ينكي سكناني جن نكنان كومني አንድ ሁለት ሶስት ግባ በሩ ክፍት ነው እንግዲህ አይ ብሩክ እስኪ መፍታ ስራን ብላ እንግዲህ አንተ ነው እንግዲህ በጣም ነው የምታሳፍረው ኔክላስ በዚህ ለሊት 6 ሰዓት ነው ያሉ ነው። አራ ልጆች ተው እንግዲህ እንደ ቻሊ ብሩክ ምን ይደረጋል ቻሊ በዚህ ለሊት የእንጫጩ ነው። ይሄ ተንኮለኛ ደግሞ ማን ነው? መፍታ እንግዲህ ስራዬን ብላ akkuma argitan egaa har'as ni fidee feera maannoo fiddee dhufteen jedhiina sa'aatii jaadha jechaa jiru dirree jechaa jiru dirree dowaa jiru ijoolleen kun egaa harar maal jedhani kanaafu tonkoleenyaan immoo eenyuunni maftaadha jechuudha. Haimee barrii banee fi ol gashee sobee parankii irratti hojjetaa jiru. Kilaasii koo dhuftee jedhii jechaa jiru. Burkeen garuu rafee jira. Dhaqanii axxee bukkee haimee maal hojjetta asiitii yoo jedhu burkee miskiina hirribarraa utaalee ka'u haimee biratti argee jechuudha. Maal fuuta jennaan ofii dhufee mana koo iddoo ciisicha koo ofii dhufee jette. Kanaafiyyuu namoonni gariinii viidiyoo yoo waa ilaaltanii dhaggeeffadha hundaa jechuudha. Maaliifi afaan akkasii dubbatta maaliifi ati akkas taata sittibnee dadhabnee naan jettanii naan barreessina amsa sinii dhaabaa sirratti jechuudha. Yoo naa ta'e ani otoon barbaade jechuudha otoo akka kootitee afaan hunda Itoophiyaa keessa jirtu otoon baradhe natti tolaa jechuudha. Maaliifi barbaachisaadha. Akka fe'e yoo ta'e iyyuu jechuudha. Akkam yoo ta'e akkam yoo jibba dhiisee kan fe'e iyyuu afaan barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu mucaa tokkotu otoo waliin haasa'anii jechuudha liibii keessatti nama guddaadha iyyuu. Mucichi mucaa shawaati. Amaarinyaa kee kan ammoo isaan taphattabdu kanaa jedhan. Jennaan maal jedhee deebiseere አማርኛ እኮ መከታዬ እንጂ ማደራዬ አይደለም ጀ ከናፍዩ ማልስኒን ጀቹ በርባዴኒ
inni kan jechuu barbaade maa inni ree afaan koo mitii ofirraa deebisachuuf malee afaan koos mitii jedhee deebisee jechuudha. Ani immoo maatiin isiniif diree kana yoo naasee afaan koo miti garuu immoo afaan hundaayyuu barbaachisa. Iddoo dhaqxaniif isiniif xuruudha. Maaliif yoo ta'e maali yoo ta'eyyuu jechuudha. Kanaaf viidiyoo isinitti dhufu dhaggeeffadha. Gar tokkoon Oromiffaa dubbadha. Gar tokkoon immoo Amaariffaa koo hantabattabaa jechuudha. Yoo hantabattabee dubbadhe immoo qoonqaa lammaffaati malee wanti naggaddadeen jiru akka barbaade jedhee yoo naasee mirgan qaba. Kanaafuu yoo isinitti tolee laayikii godhaa bira darba. Yoo isinitti hin tollees immoo dirqamni hin jiru. Yeroo baay'ee maaf Amaarinyaa haasoftaa maaliif akkas taata maalii jechuun ani barbaadeen haasa'ee mitiire. Kanaafuu koomii irratti dhiyeessina dhiifatama wajjiniini. Obboleettiin keenya tokko gizee meeqa deebitee na jalatti koomentii keessii jechuudha. Yeroo meeqa. Kanaafiyyuu yoo viidiyoon kun si bira ga'eefi jechuudha. Sibichaa miti ammas hin jiru namni baay'een jira. Yoo isinitti tolee laayikii godhaa dhaggeeffadha. Yoo isinitti hin tolle immoo dhiistanii bira darbuun mirga keessanii anillee mirgan qabaa isinillee mirga qabdu jechuudha. Kanaafuu na jalatti yeroo baay'ee irra deddeebitanii naan barreessina. Afaan Amaarinyaa miti otoon afaan hundaa beeke hin dubbadha mirga qabaa jechuudha. Kanaafuu maa akkas taate maaliif afaan warra soddaa maaliif akkas ta'e afaan jechi otoo namoota bebbeeku namoota durii gaafadha. Afaan federaalaati isaan akka isaanitti haa fudhatan malee qoonqaa keenya jedhanii haa fudhatan malee afaan kuni afaan federaalaati malee afaan isaaniillee miti. Kanaafuu nan komatiina dhiifatama wajjiniini. Kanaafuu otoo viidiyoo ilaaltanii fixiniin nan komatiina dhiifatama wajjiniin isiniin jedha. Yoo isinitti tolee dhaggeeffadha. Yoo isinitti toluu dide dhiisa. Yoo isinitti tolees laayikii godha. Yoo isinitti toluu dides itti dhiisaa isiniin jedha. Malee afaan Amaariffa bichaa hin dubbadhu. Oromiffaallee hin dubbadha. Isintun dhaggeeffatu malee jechuudha. Kana akka nagaa aamsa koo viidiyoon kun yoo isin bira ga'eef akka irraa hubattuufi jedha. Yeroo hunda na jalatti barreessita obboleetti koo. Kanaati. Ittaansi immoo gaa ijoollee kana argitanii jirtu. Ijoollee qashtoochi kuni parankii ajaa'ibaa hojjetanii jiru. Tonkoleenyaan immoo eenyu dhare maftaadha jechuudha. Ofii isaa waamee manatti as gashee ka'ee kilaasii haimee maal hojii deemte suuqii naqa jettee gaatee jedhaa jira. Maftaa hojii keenya dhuu simitii gaamma dubbii kana godhe simitii hin dubbii akkas godhe hojii keenya dhugaa rabbi. Amma maftaan burukeen amma sinitti iyyaa jira. Hojii keessa nyaadhaa dhugaa rabbi. Yaa rabbi yaa Allah. Maftaa galgalaan sa'aatii meeqa jettanii sayyuu sa'aatii jaamoo maal jechaa jirtu. Halkan kanaan mucaa hirribarra jiru jaanjessitu miskiina walla bada hiyyeessa. Burukee danda'e gamaan si godha hirriba keessa si kaachisanii jarri. Eenyuun nama kana tonkoliin burukeedha har'a haamee miti. Maal egaa gizee tokko akkasumadha miskiina wallaahi. Anatu kifilii kee dhufee jedha kifilii koo dhufee jetti isheen. Ani qodaan koos jira silkiin koollee as jira akkam ta'in ani immoo dhuguma kee jettamu muudii natti qabachaa jirtu jedhee gaafataa jira. Muudii sitti qabachaa hin jiranii. Yaa rabbi yalla na rakkisee kottu jirra hunda jedhee ufee barrii natti kosokosee jetti haayimee wallaahi. Laa ilaaha illallah hayi miskiina wallaahi burukee na'ee jira dhugaa rabbii dubbachuuf burukee jechuudha. Nama naasisa dhugaa dubbachuuf hirriba keessa yoo jiraatan nama tokko wal jettan of biratti arguu jechuun nama naasisa baay'ee tokko hojiiti barri qosaqosee muftaa maal ijii dhufte burukee maal hojjetta addanaati wanni jedhu burukeen hirriba keessa jira silallee utaalee achi wal jedhu haimeetu bira jira jechuudha. Maal hojjetta himee maal taate dhufteeti nagaadha miti jedhee qabuu dhaqu gola koo dhufte situ jette situ barri na barsiisee na rakkistee natti
barri natti tumee na rakkise jennaan barri banii jetti garuu immoo kan jiranii edde kan jirtu duma isaan maftaa fi burukee rafaa jiranii jirti jechuudha. Achi ofii ishee deemtee akka waan inni bira dhufee fakkeessitee parankii irratti jechuudha. Maftaa fi haayimeen walii galanii amma burukeen ciisaa jira. Ilaa kana isaan hojjetaa jiran kaameraa addee kaayetti agarsiisa. Burukeen immoo ciisaa jira. Ay miskiina ofii ijaan jeeran. Nama rafuu jirutti iyyanii oo miskiina wallah. Rabbi sinii haa dhiisu ka dhugaa rabbi. Yaa haayimee ati sila tonkoliin keessa ankee bulee maka'eeti boo. Eessa baastatii hoo inni oomishtamoo haayimiyyee inni oomishtatennaa jedhee dhugaa dubbachuu fi hin ulfaata. Yaa rabbii koo nayi burukee mataa qabatee gadi jedhee hafee akka kanatti jechuudha. Maftaa biratti na leeyyisiistee kottuttee na rakkistee barri banii jettee na rakkistee jettee akka kanaan jechuudha. Dhimma chaachuun gidi darragaa danda'aga. Kana fakkaata viidiyoon koo galatooma.